kabajamtoota farduftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan chaanaala waa'ee Oromoo bitika. Akkuma beekamu har'aan tana magaalaa Seenaa Qabeetii, magaalaa gudditti Harargee baa magaalaa Harar jirra. Naafeenyu naaf zarroo. Sanmi kabajamtoota farduftoota keenya viidiyoo kana yoo isin tona laayik godha. Koomantii yaada keessan as jala barreessaa. Namni chaanaala kanaaf ammoo haaraa taatan subscribe akka diimtuu tana akkanatti tuqa. Echibootaan notification kana raabran dhabe bilbilaa kana kabajamtoota farduftoota keenya magaalaa Harar keessatti naaf zarroota argamna. Har'a maal qabannee dhufne? Har'a waan ajaa'ibaa takka qabannee dhufne. Magaalaa Harar warra as keessa akkana deddeemu jiru warra agarree qabnee gaafii gaafachuu deemna. Gaafii entertainment gaafii bashannansiisoo gaafanna. Ajaa'ibaa takka gaafachuu deemna. Hanqa dhuma sagantaa keenyaatti nufaan turaan afeeraa keenya horaa bulaa deebana akka fayyaa qabdan abdii qabna. Fayyaa qabna yaa koomantii jedhan nu barreessa. Please tele ogeessi kaameeraa keenya Abdurrahman Jaama. Duraan sii ture. Amma ogeessa kaameeraa haaree professionaala saniifu Instagram isaa as jalaan isin qaa follow godha. Ciao. Ayo gujrao haade istara bakado kare. Okay. Kabajamtoota farduftoota keenya akkuma beekamu magaalaa Harar keessatti jirra obboleessa kiyya qaalii fi gaarii. Xuluulee Rabbuma. Isa nabrati argama duraan dursee maqaan keenya. Maqaan koo Xuluulee Rabbumaadha. Xuruune? Rabbuma. Okay, lakkaas jechuutti jirtu maqaan keetis. Okay. Gaafis gaafadha. Na gaafadha. Gaafis gaafadhu. Kitfoon beektaami? Kitfoon beekee. Afaan Amaaraatti kitfoo yenneen afaan Oromootti maal jenna? Afaan Oromootti Amaariffaan kitfoo jenne muraadha mumura. Muraa jenna. Jechuun bareecha akka amma afaan Amaaraatti mumura sana daayitu yoo fudhanne mumura jenna garuu akka afaan Oromootti afaan direct gaafa hiitu innuuf beekte. Garuu asitti afaan Oromootiin mumura. Okay, gaafii biraa si dabala. Gaafii biraa fakkeenyaaf intala dubraatiin dubartiidhaan dubrummaa qabdee dhiiraanoo maal jenna dargaggeessa. Qeerroo kaa dhiiroo. No dubrummaa qabdii miti. Isheen dubrummaa qabdi gaa. Dubrummaa qarree jennaan isheedhaan. Dubrummaa qabdi. Qarree jechuun fakkeenyaaf intaluma dubraa takkaanuu qarree jennaan. Dubrummaa ni beekta kaa irraa fudhatan sana. Sigalee yoo dubrummaa qabdi jenneen dhiiraanoo maal jenna? Dhiiraan nageenyani waan kana nageenye garuu dhiirri hin fuune akka Oromoon kan jedhu Oromoon irraa dhufee dhiirri hin fuune qeerroo jedhama. Akkana beekan. Jechuun amma ati dubrummaa ni qabdaa? Ati ni qabdaa saa. Hin qabu. Akkasanatti Anyu siraa fudhata dubrummaa. shamarran. Akkami kan ta'e dubrummaa fakkeenya amma dubartiin gaafa dubrummaa kan itu ni laalata baadha. Xeeyoo laalatee jira dubrummaa. Akka yoo shamaraaf dhiira gaafa akka aadaa keenyaatti kan gaafatu eenyudha dhiira miti moor amma garuu ishees gaafachuu eegalteetti yaa ni beektaare. Dubrummaan dhiiraa ni baddi. Dubrummaan dhiiraa ni baddi. Siraa baddee jirtee amma. Bazee addaadummaa ni qabaata baay'ee. Suubboo ta'a. Fakkeenyaaf erga fuudhee dhiirri tokko qeerroon tokko erga fuudhee erga shamara yookaan saahiba isaa waliin jireenya eegalee suubboo ta'a. Kanaatiif amma qarrummaan sarara jiru jechuudha akkasaan. Qeerrummaan hin jirtu. Qeerrummaan irra jiru. Amma qeerrummaan qabdu. Amma qeerrummaa qabu suubboo. Maal jaamta? Suubboo. Durummaa kee baddee? Baddee jirti kaa. Bikka itti durummaa kee balleessan ni yaadata. Iya. Eessatti? Lafatti moo? Sireerratti badee. Sireerratti? Rabbi si adeemsi. Eessanii baa injiru kana bura injiru bura. No dhiirti durummaan isaan baddu kaa. Ati ammallee durummaa nama qabdan. Akkasii bira? Ni qaba hojii itti fufaa. Qabsoo illee itti fufaa. Sabni keenya illee baachuu qaba. Seera uumaati illee waan ta'eef. Okay, magaalaa Harar akkam ilaalta? Magaalaa Harar dhugaa dabarsuuf magaalaa baay'ee bareedduudha. Baay'ee magaalaa
ho'ituu fi baay'ee misoomni keessatti kaduraarraa Wallagga moo? ani Wallagga ilma Maccaata. Okay, Maccaatu lama. Okay, bareedaadha. Wallagga lixaati moo? Baharraa. Galatoomii obboleessa. Fayyaa ta'e. Okay, gaaffii deebiin hojii godhu mati. Baay'ee gammadina kolfeerallee fataayidha bashannina. Ayyaa tole. Ani maqaan kee? مريم مريم Mahiram. Ayyaa. Meeqa barate? خداني برد Fatanaan akkami? بريدة Reefu gisee si dubbisu. Fatanaan mataa na garagalchitee jira. حريف هذا Halkan osoo hin qo'annee raftu. ما لي في قواعدتي رفع مريم TikTok ni fayyadamta? أم فايدة Biraati keessa TikTok hin fayyadamu. أم فايدة Okay, gaaffii si gaafadha. ها Fakkeenyaaf ammaan tana biddeenni afaan Oromoo maali? بدينا بدينا مانغ Akkamitti? بدينا كونغو Qoonqoo osoo ta'in qoonqoo waa hundaan biddeenni afaan Oromoo maali? بدينا 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 Afaan Adireetoo? أخوات Uqaat. Okay, uqaat daleedaa maal dhagee zayyaan lakkaasa afaan Adireeti. Okay, fakkeenyaaf amma kitfoon ni beektaa? Kitfoon afaan Oromootti maali? نبيخا Akkamitti? كتفون Kitfoon nyaattee takka? إيه نبيخا كن كتفون ما تنبيخا نبيخا فان رمت Hin beektu? Afaan Adireetoo? كتفون كتفون Akkamitti afaan Adireetii dandeenye? كتفون Kitfoon. أنا أخذت بيخا كتفون Caccabsaa nyaattee takka? إيه نادي Caccabsaa nyaattee? Maal irraa dalagani isa? دقيقاتي Fi? Ayyaa? بربرية وانتو Akkasuma? Caccabsaan afaan Oromoo maali? نبيخا Caccabsaa? Caccabsaa jechuun maal jechuudha? جبسان جبسما أفان وندتي جبسما جاما Afaan maaliiti caccabsaa jechuun? أفان أمارة Akkamitti fakkeenyaaf? Okay, afaan Amaaraa eegatee afaan Oromootti maali? جبسما Afaan Adireetoo? جبسا Caccabsaa jechuun ammaan kana የተሰባበርን ነገር ነው። የተባበረ ማለት ነው እኮ በምንኛ ነው? አፋን ኦሮሞ afaan Oromootti? Ah. Caccabsaa jechuun afaan Oromooti qabu sun. እ Hootu hoo? Hoo? Okay. Fakkeenyaaf ammaan tana dhalaa dubrummaa qabdi jennaan. Dhalaa fakkeenyaaf dubrummaa qabdi jennaani? Akkasii bire? Obsi. Dhalaa dubrummaa qabdi jennaan intala dubartii takka. Dhiiraanoo maal jenna? ደርደራ Dubrummaan dhiiraa ni badaa? ኒበዳ Amma dubrummaan dhalaa ni badaa? ኒበዳ Akkasii bire? Dubrummaan dhiiraa በድ akkamitti? ዋና ከነ Hootu hin gaafate. Hoo? Haa? በሆ Ni badaa? በድ Dhiirti dubrummaan isaan baddu? Dhalaa ni badamu? ኒበዳ Oggumee qabatame? አረ ኩመ ተከጋ Okay, ima Meeran galatoomna. አብሽር Abshiree. Afaan Adireetiin mee salaamtaa. ሰላምታ ይህ ነሲብ ሰጥቶኝ ሽክረን Itti fufi. አመሰግናለሁ Afaan Turkii ol beektaa? እ Afaan Turkii. ቱርኪ አንዴስ Afaan Adireetii fi afaan Turkii ol dhufanii? ይህን ዱፋ አብዛ Fakkeenyaaf amma Abee jechuun maal jechuudha? አቤ ማለት ሰይድ ማለት ነው Sayid. Kun tanama jechuudha. አስፌ እንግዲህ Kun tanama jechuun amma alaa fi yookaan kaan immoo jeneraal isa jennamu afaan Turkiitti. Abee jechuun obboleessa. ፍጤሜ Siree bitaa. Okay, galatoomna. አብሽር አመሰግናለሁ Duraan dursee eenyu maqaan kee? Kadir Hajiya, Kadir Haji. Okay. Jiraata magaalaa irree? Hararite. Akkamiin ilaalta Hararqa? Akkuma gaariitti ilaalafa. Magaalchi jechuun magaalaa irra kamitti? Akka isin akka itti ilaalumu bareedduudha. Bareedduudha. Haalli teessuma isiillee bareedduudha. Miidhagani? Okay, gaaffii si gaafadha. Gaaffii si gaafadhu fakkeenyaaf afaan Amaaraatiin kitfoo yoo nuti jenne afaan Oromootiin hoo maal jennan? Afaan Oromootiin. Afaan Amaaraatiin kitfoo. Afaan Oromootiin. Kitfoo maka. No, afaan Oromootti gisee deemu. Kitfoo jechuun amma afaan Amaaraatiin Kitfoo. afaan Oromootti gisee deemu. Afaan Oromootitti. Tepsii ta'a. Xibsi kitfoon adda. Xibsi jechuun maal jechuudha? Tepsii jechuun kabilchaati. Okay, xibsi jechuun afaan Oromoo maali? Afaan Oromootti. Afaan Oromootitti. Yaa onaan galu. Kitfoo xibsi deebistee bire. Asii. Fakkeenyaaf
Kitfoo afaan Oromoo afaan Amaaraati yoo nu beekne. Kitfoo afaan Amaaraati yoo nu beekne. Afaan Oromooti noo maal jennaan? Afaan Oromoo afaan Amaaraa. Afaan Amaaraatiin kitfoo jennaan himi afaan Oromooti noo maal jennaan? Beeku. Ati afaan Oromoo beektu? Inni beeka. Udah kau tu beektu. Kitfoo fi kitfoo afaan kitfoo ma fayyadamu jirra kanatti. Injera noo afaan Oromoo. Biddeen. Marqaan afaan Amaaraatti maal? Marqaan. Ganfoo. Ganfoo no. Serious? Okay. Gaaffii biraatis gaafadha. Dubartii durummaa qabdu yoo jenne dargaggeessaa noo maal jenna? Dargaggeessaan konfoleessa. Dargaggeessa ka dubrummaa qabu. Konfoleessa yookiin dargaggeessa dubrummaa wanti dargaggeessa. Durummaa ni Yeroo jechuudha. Durummaa ni qabda? Dubrummaa. Durummaa ni qabda? Kaadha. Ani amma dubrummaa jechuun qabdaa jechuun kan heerumne kan fuune. Ani fuudhee jira. Durummaa qabdu? Ani siraa fudhate. Jaartii tiyya. Silaalatee gaafa siraa fudhate. Silaalate? 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 Dhugaa? Okay. Dubrummaa dhabdee jirte jechuudha. Dubrummaa hin dhabne dubrummaa ka dhabu dhalama. Akkam dubrummaa hin qabne durbatti. Dhiirri dubrummaa ni qaba. Okay. Okay. Afaan yoo lukkuu dhalaatiin lukkutti jenne lukkuu dhiiraatiin hoo Lukkuu. laal. Lukkutti lukkuu. Lukkuu walii Lukkicha yookiin lukkuu. Amma isin lukkittiidhaami lukkicha. Okay. Lukkichaa fi lukkittiidha. Okay. Galatoo bilisii qaalii gaarii. Galatoomaa isinillee. Abshiree. Anyu maqaan kee? Hidayah Abdurrahman. Hidayah. Hidayah eenyu? Hidayah Abdurrahman. Meeqa baratte? Sagal. Waaw, maashaallah. Jabaadhu. Hai. Okay, gaaffii si gaafadha. Fakkeenyaaf caccabsaan afaan Oromoo maali? Caccabsaan. Caccabsaa akkam? Nyaati caccabsaa jaamu tokko beektu? Caccabsaa matti beekan. Okay, maal nyaatatti mana keessatti? Waan tani nyaadha. Caccabsaa ni beektaa? Nyaati takka? Nyaadhee. Dhugaa? Wallahi. Okay, jana noo afaan Oromoo maali? Jana beekan. Jana afaan Oromoo maali? Jana lah. Okay. Afaan Amaaraati jara jana. Asik. Bener no tadi ni mana kan? Gua Oromanya mana? Orangnya mana? Ala kamera. Atau ke? Mabawel. Betul. Biar. Okay, ancis. Ditagis. Baamarnya nanti. Kitfo. Baamarnya. ክትፎ ነው። አባ ውራገኛ እኮ ነው። እሺ ጥሬ ስጋ በደቃቁ የተከተፈ ጥሬ ስጋ ኖ ክትፎ በውራገኛ አይደለ እኮ ምግብ እኮ ነው እኮ ክትፎ በአማርኛ ምንድነው? ጥሬ የተከተፈ ስጋ ነው። ጥሬ ስጋ ነው። ክትፎስ ጥሬ ስጋ ነው ይመስላል እኮ አይበስልም። ባህላዊ የጉራጌ ምግብ ነው። እሺ በእንግሊዝኛስ? አላውቀውም። ብሻኖ አፋን ኦሮሞ ማለት አስጊ አፋን አማራት እንጀት አፋን ኦሮሞት ብሻማ ብሻን ነው ኦኬ ገለቶ ማጋንጋይ ትርሚዘ ብዲ ነው እንጂ አጁ ትርሚዘ ጀሞ ማጋይማ ወደጋ ወንተራ ፍረደ ኦኬ ትርሚዘ ብዲ አዲስ ገባሰ እጁ አከሲ ኦኬ ጋቢስ ጋበዳ ክትፎ nyaatni beektaa? Yaadeen beekee. Okay, kitfoon afaan Amaaraati yoo nufi jenne afaan Oromooti noo maal jenna? Kitfoo afaan Oromooti afaan Amaaraati. Fakkeenyaaf afaan Amaaraati kitfoodhaan afaan Oromooti noo maal? Mogolli. Mogolli. Ni mogolani. Okay. Akkamitti fakkeenyaaf mogolli jechuun waan akkana guddaa kan mogoltuu mire. የተከተፈ ነገር ሲባል afaan Oromooti noo. waan akkasii waan mummuramee jiru. Kitfooch
Gizee noo amma fakkeenya kitfoo jennaan afaan Oromootiin hoo. Kabda. Boggolloos jenna. Boggolloos jenna. Boggolloos jenna jechuudha. Okay gaaffii biraan si gaafadha. Fakkeenyaaf dubartii dubrummaa qabdu. Dubrummaa qabdi jenna. Dhiiraanoo maal jenna? Dhiira immoo. Dhiiraaf garuu dubrummaan jedhamu kaa. Dargaggeessa jedhama. Fakkeenyaaf dubrummaa ni qabdati? Akkas jedhamu kaa. Maali dargaggeessa kan fuudhin amma abbaa mana kaa haadha mana gaafa horatu dargaggeessa jedhama. Ati fuutee jirta? Hin fuudhin. Ganaa dubrummaa qabdi jechuudha. Dubrummaa osoo hin taane dargaggeessaan. Hin ibsamu dhiiraaf dubrummaan hin ibsu. Okay dubrummaan dhiiraa ni baddi uummatu? Kan dhiiraa moo? Hin baddu. Akkamitti fakkeenyaaf maal fuudhee ilmaan lamaan qaba dubrummaan dhiibattee dubrummaa kan jedhamu baddu dubartiidha. Si galee kan baddu amma wanti sani waan biraan dubbachiisin keessa gabbeessii ibsulee nan jaalladha garuu. Waan birraa ni baratanii hadiisa keessaas ni jiraa miidhagaa. Yoo nufi ammoo kan baddu taate ni baddii naanjii naa ibsu. Wanti godhu tokko fakkeenyaaf ammaan tana dubartiin akka gaafa ni fi dhiira biraa jiru namni saalaa gootee isa lama irratti heerumtu mana dhugootti gala inni lammaraa kun. Kan dhiiraa kun ammoo hin beekamu yoo barbaade. Dhiirti yoo wal qunnamti saalaan ma gooti? Hin gooti. Dubrummaan isaan baddu? Maal seetu badare? Maal seetu badara? Hin caabu yoo cabe faayar dubrummaa isaa badeenya malee. Okay afaan Amaaraatiin jana yoo jennee afaan Oromootiin maal jenna? Sossoba jennee. Sossoba? Sossobachuu. Fakkeenyaaf sossobdee ni beektan? Lakki. Lakki. Sossobne? Ajuun hedduu sii miti malee hanga tokko. Okay. Sossobne? Sossobne. Fakkeenyaaf sossoba jechuun ijoollee boochee gartee ijoollee xixiqqoo boocheni usinaa shururuu maarra yaani sossobanii dubartii gisee hojjaa sun sossoban kana wajjumaa. Dubartiin sossoba jedhamti maal ni beektaa? Oromoo maal jedha beektaa? Dubartiin furdoo malee guddoo hin qabdudha. Kana jechuun daa'ima isaanii sossobamanii. Sossobama jechuun afaan Oromootti sossoba. Ijoollee qaba osoo hin taane waan takka nama haadhattee jechuudha. Dubartii akka sossobdee yookaan Oromoo shawwaddee waan barbaadu san irraa fudhachuu jechuudha. Si galee? Sossoba jedhama. Sossoba jedhama jechuudha. Arraboota sossobatti fayyadamaadha obboleessa kee qaalii fi gaarii galatoomuu. Si galatama. Okay galatama. Eenyu maqaan kee? Daraartuu Muusaa. Okay Daraartuu Muusaa barattuudha moo hojjettu? Barattu. Meeqa baratte? Kolleejjiidha. Kolleejjii? Tam? Rifti Vaalii. Rifti Vaalii maal barachaa jirti? Faarmaasii. Faarmaasii? Kiniina fa'a? Ni oomishtamu? Inshaallah ni oomisha. Akkasii? Okay gaaffiin si gaafadha. Gaaffiin si gaafadha fakkeenyaaf ammaan tana intala dubrummaa qabdu. Si galee intala dubrummaa qabdu yookaan kan dubartiidhaan dubrummaa qabdii yoo nufi jenne dhiiraanoo maal jenna? Oh nama dhiba kun. Nama dhiba. Dubrummaa qabaa sun jaamnu beekte. Nama dhiba garuu. Dhiirri baay'ee dhiirri dubrummaa qabu. Akkamittiin qabdu? Ni qabaaree hin qabu. Fuudhee daddalee dubrummaa irraan baddu? Hin baddu. Akkamitti? Sanumaree inni. Atumaan? Sanuma inni. Hin qabu. Fakkeenya hin qabu? Ajaa'ibsi deemee afur bakka dubrummaa jaama malee. Inni dubrummaa jaama? Okay gaaffii biraanis gaafadha. Fakkeenyaaf kitfoon beektaa? Kitfoo nyaataa sun nyaatee. Nyaata. Okay caccabsaa ni beektaa? Ni beeku. Caccabsaa? Nyaata caccabsaa jedhama. Afaan Oromootti maal jedhama caccabsaa? Caccabsaa maal hin beekne afaan Oromootti. Afaan Oromootti caccabsaan? Waan akkamii nyaata silaa? Kanuma kana caccabsanii nyaatanii wanta. Afaan Oromootti. Marqaan afaan Oromoo maal? Wanta haa shuroo. Afaan Harargeetti shuroo afaan Oromoo marquma haa. Marqaa moo? Haa. Dhugaa? Marqaa shuroo jechuun maal jechuudha? Marqaa jechuudha haa. Marqaa jechuudha? Duuba nuti maaliif shuroo jennaan? Loqota adda addaati. Loqota adda addaati. Ati shurtee ni beektaa? Akka ajaa'ibaati. Ni marqeessite moo ni shurte? Ni marqeessi. Okay. Fakkeenyaaf ammaan tana lukkuu dhalaatiin lukkutti yoo ni beekne dhiiraanoo maal jedha? Lukkicha. 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 Lukkicha jennaan? Okay. Galatoo obboleettii. Ayyee isinis galatama. Abshiree. Duraan dursee maqaan kee? Mahammad Amanuurin jedhama. Mahammad Amanuur. Hojjetaadha moo barataa? Amma ji'a tokko haramaa nufi sirraa eegan eebbifame jechuudha. Maaliin eebbifamte? Fayyaan baradha. Doktara jechuudha. Yorbi. Maaragii keetii hojii kun kaan ammoo aangoo keetii hojii. Silaa akkas amma doktara Leemii Narsiin baradhee daafira jechuudha. Digiriidhaan hin baradhee barataa fixee amma gara hojii eeggataadha. Okay. Doktara waan taate waa'ee doktora si gaafadha. Bareedaadha kun qabu. Kiniinni afaan Oromootiin maal? Qoricha yookiin dawaa. Jechuun kan ammoo qorichee duraan Libileenis qorichee jenna. Kiniinaanis garuu sirriidha. Qorichi baay'eedha. Waliigala maqaa isaa. Waliigalatti qorichee jennaan hime. Kiniinni inni jechi kiniinaa kun afaan Oromoo maal? Kiniini daga.
Kiniinuma. Afaan Ingiliffaatti hoo? Afaan Ingiliffaatti taabileetii. Taabileet jedhama. Okay. Sirba kiniinii garaa sana beektaa? Beektaa qashuu waliin. Sirba Okay. Kiniinii garaa. Kootiyaa kiniinii garaa. Kootiyaa kiniinii garaa. Si fuudhadhee tan wayyoo. Si fuudhadhee wayyoo. Si fuudhadhee si fuudhee si baasaatee jalaa jira. Okay. Kiniinni garaa fakkeenyaaf gisee garaa nama haasee fa'a yookaan kan nama dhukkubse. Gisee nama dhukkubse. Gurbaan sun amma garaa dhukkubee kiniinni garaa jee baasee maaliif? Jaalalaatiitu qabee jechuudha. Waan garaan isaa dhukkubetti fakkaate garuu isa onnee dhukkuba. Isii sana yoo harka dhaka kiniiniitti fayyaa jechuusaati. Fakkeenyaaf ati jaallatsi qabdee? Baay'ee na qabdee. Bakka garaa si dhukkubsitee dur? Si haastee moo si teessise? Bakka garaan hin dhukkubsitee garuu mataan dhukkubsitee. Okay. Fakkeenyaaf dubartii durummaa qabduun durummaa dhabdee yoo jenne dhiiraanoo maal jenna? Durummaa balleessa jenna. Inni durummaan dhiiraan baddu qaama. Akkamitti hin banne? Itti durummaa Guutuu jirta? hin fuune. Durummaa qabdaa dur? Hin qabee. Guutuu? Wanti qabne. Ganaa tarraas ka'een qaba jechuudha. Fakkeenyaaf durummaa dhalaan gisee durummaa qabdu gisee durummaa irraa fudhatan ni ilaalata. Kan dhiiraa ni ilaalata? Sirri ilaalata. Fakkeenyaaf maatiin ilaalate yaadu jirta? Dhugaa nama gaggaafannu jechuudha. Namoota waan ammaa ogeessa fayyaa waan ta'eef dubartiin gudeedamtee faana bira dhufaa turte waan ta'eef jecha. No dubartiin maaloo? Dhiirtiin illee ammoo ka Ni ilaalata? durummaa yoo ilaalata dura bira kubaa. Nama daa waan nama ta'e faana fakkaata bakka jiru jira. Dhugumaanis Durummaa gaafa irraa fudhatan dhiirarraa? maaliif isii sun ammas durummaa dhiirtii fudhate kennuudhaaf isii sunis durummaa qabaachuu qabdi. Amma fakkeenyaaf dubartiin durummaa Yoon fi ati durummaa qabaattee isii sun durummaa hin qabaanne durummaa gisee isii sun sirraa fudhatte? tadhiiraa akkasii miti. Tadhiiraa durummaa kennuudhaaf isii sunis durummaa qabaachuu qabdi. Ammoo dhalaan faallaasaaniiti. Isin qoftiin durummaa yoo qabaatte inni yoo durummaa qabaachuu baates durummaa isin ni balleessa jechuudha. Okay, ayyee. Fakkeenyaaf ammaan tana ati amma durummaa qabdaami. Intala durummaa hin qabne yoo ni fuute gaafa durummaan sirraa fudhatu intalli sun si ilaalata. Si ilaalata. Seerri jabaan sani iccitiin nama baay'ee hin galin jechuudha. Durummaan dhiiraa har'aasa yeroo hundaa baqaachuun yoo isii san durummaa sirri qabatte malee durummaa kan nu dandeessu ati. Inni ulfaata baqa. Amma fakkeenyaaf durummaa gisee dubartiirraa fudhatan ni okkolti. Ati yoo na okkolte ni okkolla jettee ni yaadda. Inni okkoltu garuu si dhukkuba. Fincaanuu fa'aa dhugaa sirra keessa. Dhugaa jechuun akkas yaadii barii muuxannoo qaba. Okay. Lukkuu dhalaatiin lukkutti yoonne lukkuu dhiiraatiin malee. Hormicheen. Hormicheen. Tiitii kana maaliif dubartiif fayyadan? Fakkeenyaaf distii. Distiin ammoo hormaa fi Tiitii kana jechuun tiitii xiqqeessuudhaaf amma dubartii jenna. Maaliif tiitii kun dubartii qofaaf ta'e? Dhiiroo maaliif akkasiiti dhugaa waan kana amma fakkeenyaaf naannoo Harargee kanatti fi naannoo Arsiitti garaagarummaa qaba. Naannoo Arsiitti immoo jechoota dhiiraaf ta'uu fi kan dhalaaf ta'u jechuudha. Tiitiin adda baasan waan tokko tokko jechuudha. Saniifuu san warruma afaaniitiif nu wayyaa. Deeqa amma dargaggeessa dhiira dhaadhaaf yookaan immoo daandumaami. Amma kadhalaa immoo tiitiidhaan nu. Adda baasu gaa seera afaaniiti. Seerri luga waan ta'eef jecha dhiiraa fi amma fakkeenyaaf afaan Amaaraatiin hoo maaliin dhufu? afaan Amaaraa. Sheedha. Salaamnesh. Salaamnesh shaashaa. Okay, obboleessi kee qaalii fi gaarii galatoomi siinyaa. Hedduu si jaalladha. Waggaa hedduu duraan sirtafaa ture. Jabaadhu malee anillee nama akka keetii kana ta'uun barbaada. Fayyaadhaan waan odeeffannoo fayyaa tokko tokko dabarsuun barbaada. Achumaan dhugaaf tokko atillee promotion godhan isaas si jaala. Abshira jabaadhu. Hedduu si jaalladha. Jabaadhaan. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa magaalaan Harar yookaan immoo Harargee wanni beekamtuun kuduraa fi muduraadha. Akkasumatti kun isinis obboleettiin teenya qaalii fi gaariin kuduraa gurguruu jirti. Duraan dursee obboleettii teenya maqaan keenya Zamzam. Okay, gaafii si gaafadha. Asii xiqqishoo. Sagalee keetis ol kaasa. Ayyee. Akkaan si dhaga'utti. Daawwattoonnis akka si dhaga'utti. Zamzam eenyuti? Zamzam sheehaat. Maal hojjechaa jirti? Muuzaa fi kuduraa fi muduraa. Shamshaan qabdanii? Ni qabdi. Gizee aduun isin baate shamshaan qabdanii? Okay, gaafii si gaafadha. Kitfoo ni beektaa? Kitfoo maal? Kitfoo nyaata? Kitfoo. Afaan Amaaraatiin kitfoo jennaan afaan Oromootiin hoo maal jenna? Nyaata. Kitfoo maal jenna? Beekoon. Okay, afaan Oromootiin marqaa jechuun maal? Shuroo. Shuroo. Afaan Oromootiin moo? Afaan Oromootiin shuroo jennaan marqaa gisee yaaniin afaan Amaaraatiin. Afaan Amaaraatiin hoo maal? Marqaa.
Markayani. Markayani. Syuron afaan Amaaraa maali? Beekwan. Markayani. Okay. Muzni afaan Oromooti maali? Muuzuma. Muzni afaan Amaaraati. Muuz. Gisee jaan nagare. Afaan Oromooti maali? Muuzuma peen. Afaan Ingiliffaati noo? Beekwan. Beekwan. Okay. Gaaffii biraan si gaafadha. Janaan afaan Oromooti maali? Beekwan. Janajen peen. Janajen peen. Ati ni janta moo? Akkami? Asawa. Ya asoi. Haasoo. Kan argattee jirta okay. Galatoom yaa. Galatoma.